Hello. Oh, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye. Ishee qaba gara binee ga'anii siin baate. Baane mashallah. Baane lakke alhamdulillah. Alhamdulillah rabbiin amma booda rabbiin nutti hin deebisine. Amtu rabbi isinirraa qabu khayrii isin haa gaxxamu inshallah. Amin. Amin. Amin inshallah. Gaafii qabaatala. Ayye gafar. Ida gaya. Gaafiin kiyawaa kaati. Maayet. Ani abbaan qabu. Eessanii? Abbaan qabu ayye. Hello. Ninda gaya ayye. Ani abbaan qabu ette ayye. Abbaan hin qabu kani kiyya naa hidhee sun gaafii akaakayyuu kiyya warri gara haadha kiyyaa qofa. Abbaan kee ni du'e? Ani immoo kan jiru biyya ormaati isaan tun haidhee ni kan kun mootiyyuu baaxila ni kan kun saayyaa miti. Waanis hin jiru obboleessi keetis hin jiru. Abbaan kee ni du'e? Furmaan isaa hin sirreeffadha. Abbaan kee ni du'e jechuudha. Abbas hin qabu obboleessi garuu obboleessi mana kaan hin jiru obboleessa mana kaan hin du'e abbaan kiyyaan du'e. Aya obboleessi hojii dhalate hin jiru. Obboleessi na hojii dhalate hin jiru. Aya obboleessi haadha taanii yoo abbaa kee tokko haadha addaa. Haadha taanii ka haadha taanii isaan kun bakka amata 12 dura nu gatanii haadha kiyyatu dabadabanii uffata irraa murqatanii bakka immoo kana ukti na dhageeffadhu sigatu garaa nu kutaniif isaaniif feenu jennee isaanirraa fagaadha. Abbaa haadha adda malee abbaan keessan tokkoomi? Abbaan keenya tokko nu fedhanii nullee isaaniif fedhuu fi fedhuu dhiis. Isaan ofirraa nu ari'e lafa keenya irraa nu ari'e. Na dhagayaa aya na dhagaya amma eeysumni keetii fi akaakoon kee ni kaa isi godhuun ta'uu ni kaan san sirrii miti. Haariyaatti gartee obboleessi kee kagama abbaa keetii ni kaa si godhuu qaba akkas inshaallah. Akkas si galeemi? Isaan kanatti araaramuu qabna. Laazima dirqama. Araaramuu qabdaniiu akkana wal gatuun hin ta'u. Rahima akkana wal muruun hin ta'u. Ati yoo ni heerumeette obboleettiin ta'ee yoo ni heerumeette isaa dirqama ni kaa isin godhu obboleessa keessan haadha taanii. Tayyib inshallah isa obboleeyyan akkas Raalleetii islaamatu jira kaanii ka akkanatti hidhatte ka isaanii solee beekamuu qaba ka. Laazima irra deebi'uu qaba cufti. Kiyya rakkoon qabu aniif inni waan gargar jiru sirri akka isaanii maatilee godhatanii bakka irra deeffadhaa yoo jedhuun ammoo na tuuffatan. Ati dabarsitee irra deeffadhaa jettee dabarsitee ati keeti irra deeffadhu keega garagara jiraattan kee deeffadhu obboleeyyan keetillee itti himi خلاص أكسي أختي جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا. ألو. سنجا. شيكا قال. أوكي شيكا أنا نتوكو. Fakkiin dubartiin takka nama waliin jiraattee jechuudha akka carraa ta'e. Namni isii waliin jiraatte sun irraa ilmoon garatti haftee ammoo dogongora nama biraatti eeguu heerumtee ilmoon sun ilmoo zinaatii jettanii turtan. Yoo gartee ni kaan hin jiraatin. Dhagamu. Ni dhagama yoo ni kaan hin jiraatin ilmoo zinaati. Nama biraatti fakkeenyaaf abbicha irraa garatti taasisan osoo hin ta'in nama biraatti ittiin. Meerra deebi. Kan dhalateen ni kaan nama biraatiin jechuu ilmoon kun.
nikaa nama biraatiin dhalateeti mee irra deebi isa nama biraati dhalate isa nama biraati fakkeenyaaf nama biraati irraa garatti ani baatii 3 torbee 2 jaarsa biraa sirrumatti heerumteeti gurguraan immoo nama biraatti gaa'ela raawwadheen israanuma nama biraatti okay khaduraa kanaaf ilmoon kun kaabbicha nikaa irraa qabuu saniitti immoo khaduraa sirri fuudheen nikaa irraa qabaa ilmoo baatii 3 garatti isitti hafte jaarsa lamadaa heerumte akkas jechuu keeti sadii ji'a baadii jaarsi duraa hiikee jira amma ilmu ta'ee nuti jedhamti kaabbicha nikaa irraa qabuu saniitti immoo maal jettan jaarsi duraa hiikeeti lamadaa heerumte ilmoo baatii 3 odoo garaa qabdu jaarsa duraa laala osoo ilmoo garaa qabu hiriyaa qaba ture hiriyicha keessatti hin heerumne dogongoraan immoo namni na dogongorsiise nama biraatti heerume jechuudha oduma nikaa khaduraa sirraa qabu kan duraan irraan qabu lakki hiriyaadha malee narraan qabu gaa'ela irraa wanni khaduraa odoo gaa'ela irraa raawwatin ilmoon itti hafte akkanumatti wajjin jiraanne malee laakiin nikaa narraa hin qabu jechuudha kalamada gartee si fuudheen nikaadhaan si fuudhee jechuudha odoo ilmoo baatii 3 khaduraarraa kabadiisi dalageessan odoo irraa qabdu kalamataa kun immoo ilmoo tana ni beeka garuu garaa gabaachuu keessatti beekaan jaallateetuma na fuudhe nikaa isaatiin dhalattee jechuu ilmoo kun ilmoon tasaati miti kanuma gurbaa duraa badii si dalageessa gaafin keessa ni galee naa galee kanuma gurbaa gartee duraanii kagartee na dhageeffadhu gurbaan duraan gartee badii si dalagee ilmoo san garassi hambise ilmoo ji'a 3 wajjii gurbaa khabiraa kana nikaadhaan heerumte khaduraa immoo badii si dalage ksa akkasiimi tanaafuu ilmoon kanuma gurbaa duraatiin illee miti san ilmoon maquma keetiin yaamamaa diqaalaadhaa jechuu ka gurbaa lamadaatiin taatu inni ooyiruu nama biraa bishaan obaase akkuma gartee rasuula islaamii jee طيب ilmoon laakiin kaadhiirmaa yaamamtii dubaraan yaamamtume akkamira dubana ifanaa ta'uu dideeti baramana shari'a maquma keetiin yaamta shari'a yaanaka maqamati yaamamti maquma keetiin yaamta beekama طيب اوكي gaafii lammataa ammoo jechuudha fakkeenyaaf dubartiin takka osoo nikaa hin buusin abbaa manaatii wal dhabanii biraa deemanii innis immoo nikaa san osoo hin buusin jechuudha maarii isii sanii dubartii biraa fuudhe dubartiin inni fuudhe sunis immoo nikaa naa biraa qabdi duraan dursee inni wololanii jaartii yoo joololee maarii jaartii duraa odoon kannin yoo jaartii lamadaa tana jaartii namaa ammaas ta nikaa namaa qabdu yoo fuudhe nikaan hin hidhamu akkas ta'u yoo beeke yoommoo inni hin beeyne inni ittiin gaafatamu nikaan nama biraan qabu jaarsa gartee heerumne yoo jetteen nikaan nam tokko irraan qabu yoo jetteen inni eega dhagee booda ni beeka ni beeka haram alai yo odo beeku gartee jaartii namaa ta'u odo beeku yoo nikaa godhatee nikaan hin hidhamu wahiya zinaadha san dhorka لا نبيك بينان حرام لا يجوز جارتي نما غرتي فودون انتو طيب المون ادوز عندي تي ورقمتت اكمرت الموزنات تساتمت لا اله الا الله ربنا وعلى شغلتهم غلطهم هي السلام عليكم hello sida gaya tifuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ كين وعليكم السلام ورحمة الله نجا يا جالة ماك وجماع أستاذ كين بقى ربي نتفات يا حبيبي بقى ربي جزاك الله باني لك الحمد لله بقى منو ديبتني يا حبيبي والله بقى رب مالي زنبات بي لك الحمد لله جزاك الله خير جزاء يا حبيبي يا والله نتي دكانوفته كيسي كاينه جقبنو
واجا قبل دمني نتدب أبشر أبشر حبيبي جلسك كوكوني خندا جيمو سجلة ته والله بقى ربي سنبادي أنا قافي اللي إنكابو قمتشو مكيسة نسني بالبلي نامني توكو يو غراني يو سالا غران غدي غرا غاليرا فوندن دا ماكم غرا غالي غران إيه غرا لفك غدي غرا غاليرا فوندن دا ما يو كا إريبا كيسا تاو يو كا ويتا تاو تاو غدي غرا چیزو نکم دن دا ما والله والغرغلو تنا اركي والغرغلني چيسني غرغلو تنا دران نما بخانا إيران فدي والله مسالاتنا إيران فدي جرا إيران دبد إن شاء الله يرو بلا لاليسي ديبس إيه قد غرغلني يو چيسن شيطان نما فينچان شيطان نما فينچانا وني جامان جيرو مياتي مسالاتنا نيلا ان شاء الله أكثرني والله بين أستاذ كيا أبشر أمو أبدا يوسر نسر إنما أبدا يوسر إنما تويته ما دكمو أكم قدان سرين أبدا كرته وكنا أبدا تربدي كان إنجيرو يفهم الرجال يعني إن شاء الله إما ميجاني أبدا مو أكم يو أبدا إنما تويته فا يو كا يو ميجاني تيوي كنني يو نما أبدا تربدي كان إندوف نجا أيه إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم hello السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش انوار نجا في الحمد لله نجا عمي نجا كافين كبا سجله الفودي ما يدبدوها انترا كوني والجالني اما امتا سدي ما متا فدنيه ايه قول جالني ماتي كوسي ماتي شتركي كان افدنو جناني ماتي شتموني كان افكوچري دني نتما لقا في دلغدي كان جيرما نو فويسيتو سير كنمله هيروما تركنه جناني warra keenyallee akkasitti kaanii ariitiidhaani kan manatti deebisan jechuudha. Fiiganii duraa baani lolanii ni ari'an akka waliin seenne seeraan qabanii seeraan guyyaanii deemaa jiraniin akka keessummaan nageessan akka waliin seenne godhanii jarri sun dadhabanii dhiisanii galan. Ayyee. akkasitti amma amata sadi booda amma sindagana intalli amma fidee bitee abbaa kiyyaa obboleessa kiyyaa akkanarraa qaba akka sinirraa qabdanii halaala na godhaa jettee gaafattee amma sirra deebite. Ayyee. Lakki nu halaala si godhuun keenya waan nuti barbaanne nu guuttee maallaqa nu yorgite waan nuti haajaamnu kana nu guutte halaala si goonaa. yoo waan haajaamnu kana nungunne akka fedha keetii ta'uun dirqama keetii fedha keetii akka fedha ta'uu ni dandeessaa jedhan mee dubbii kana godha sheek. Wallaalummaa ajaa'ibaati. Aslan shari'aa islaamaa irraa yoo dubbanne shari'aa islaamaatti dubartii takka abbaan waan takka malee yoo gurbaan nama nagayaa ta'e sababaa mindaa nyaachuutiif sababaa mindaa isii nyaachuutiif sababaa maallaqa isii irra barbaadaan nikaa godhuu diduu yoo abbaan diduu taate obboleessaan godhi janiin dhageessaami
Ayyee. obboleessi yoo dide adeeraan godhi jaaniin ilaa isaan cufti yoo didan adeerran sadaffaa kanaan godhaa jaaniin yoo isaan didan qaadii geessan akkas. Obbolaasi waan obbolaasi ta'u hundi gaafattee fituu qabdi jechuudha dirqama nikaa gochuudha. Laazim. Nikaa godhanu. Cufa gaafachuu qabdi. Akkas. Ayyee ishee. Ayyee galtoomaa naaf. Galatooma. Wallaahi dubbiin hedduu hamtuudha. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kalau saya nama kita tadi. Bane laki alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik insyaallah. Doalah sini kota tu saya ka ane tu. Itu sagantak ke sanot tu falle si kafi wa gaf. Wah sila sehingga kan nuara bagi fanne tu wanar kita ni kan nak verlen curo. Aye. Rabbi jazakan ya kafalo. Ane kita ni sehingga waktu berbadu bela tu dia tak tu jera. Dua ratus tu tak kan aja. Maete. Obboleettii biyya akka tu jira biyyarraa dhuftee biyya arabaa kana jirti. Obboleettii ta'e dhuftee biyya arabaa jirti hayyee. Duraan achii heerumtee dhuftee amma asitti illee dhuftee jennaaniin jaarsi gattee biraa badde jaarsa argitee irraan buufne amma asitti biyya heerumaa jetta hin heerumini jireenya isaa soittee kan kennu sirraa buuttu sossiimoo inni hin jiru inni baddee jira. Kami kan rabu? Jaarsa khat biyatu jalabade, jaarsa biya jalabade mo khami, jar biya terum tejiti. Kabiya kadurani jalabade jar. Khad jaarsi biya jalabade, akam bariga jalabade koftin inta tu beita. Kabiya jalabade. Ga khara inni deeme barbaadanii gaayagas booda murtii godhan malee kanatti jalabade yaanii tuma gartee murtii godhuun ni ulfaatti. Ni barbaadanii gartee manguddoon barbaadu qaban biyyatti. Khara inni deeme barbaadu. Laa inda bame barabade tuma cuma buutee isaa dhabaneetu eegan amma hoggaa lamaa sadii eegaa jirti. Isumalee guu akkanatti nafu jetti. Eegas yaasisin inni jalabadee ani ofii biyya arabaa kana fidee amma asitti kumalee jette. Amma asitti heeruu malee jette. Waan gootu gaa biyyatti meeqa ergiiti xiqqoo barbaadaa jiini yoo kadhabamu taate gaa murtii godhan malee amma kanatti ni ulfaata obboleessa wayya. Dhalaan mala baafti dhalaan dubartiin. Akkas inshaallah. Jazakallah khairan rabbi jazaaka isan isin qabal.